أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Kun ammoo oduu durii quraanaa isa kan biraadha jechuudha. Namni maqaan isaa Zulqarnayn jedhamu kuni lixa biiftuutii ka'eeti hanga baha biiftuutti deemeeti iddoo itti aduun lixxu argeeti iddoo itti keessaa aduun baatus argee jechuudha. Isinii galee suuraan 18 aanni 84 hanga 90tti kana nutti hima. 86 irratti maal jedha? Yeroo iddoo lixa aduu ga'u isheedhaa galaana dhoqqee gurraacha qabdu keessaa lixxu argee jedha. Kanaafiyyuu namichi kun deemeeti aduun iddootti isheen dhaqxeeti galaana dhoqqee gurraacha keessa xilpiq jettee lixxu argee jechuudha. Ajaa'iba qaba namni Zulqarnayn jedhamu kun jechuudha. Achi dhaqee arge. Achi amma immoo ayyaata 90 irratti immoo akka argitan amma immoo deemee karaa jalqabee hin deeme amma immoo yerooma iddoo baha biiftuu ga'e isheedhaa uummata ishee irraa golgaa nuti isaaniif hin taasisin irratti baatu argee jedha. Amma immoo deemeetu iddootii aduun baatus argee jechuudha. Achis dhaqee jechuudha. Kanaafiyyuu aduun kun iddootii baatu qabdi, iddoo keessa lixxu qabdi jechuudha. Otoo jennu hadiisni akka jedhutti taanaan aduun gaanfa seexanaa lamaan gidduutii baateeti sanaan booddee deemtee immoo teessoo Allah jalatti boqotti. Achiin booddee immoo Allah duratti sujuuda gooteeti sanaan booddee eeyyama kadhatteeti lammaffaan immoo gaanfa seexanaa lamaa gidduutii baatii nuun jedha hadiisni iddoo biraatti. Iddoo biraatti immoo teessoon Allah kuniyyuu quraanni sirriitti kan himu teessoon Allah kuniyyuu bishaan irraa nuun jedha. Kanaafiyyuu aduun kun dhaqxeeti teessoo Allah jala bishaan jalaan dhoqqee gurraacha tokko jala xilbiqqi jettee lixxii jechuudha. Achi Zulqarnayn dhaqeeti laaleeti deebi'ee jechuudha. Nama akkamiiti? Aduumti kun aduuma ishee nuti argaa oollu kana moo aduu kan biraadha qoy? Waan pilaanetii biraa nutti himaa jira moo quraanni kun qoy moo waanuma pilaanetii nuti keessa jiraachaa jirruuti qoy? Aduun yeroo isheen nama dhokattu jira gonkumaa hin jiru. Kanaafiyyuu kun oduu duriitii jechuudha. Tu jennu seexannis galaanarra jiraata. Allahnis galaanarra jiraata. Seexanni karaa bahaa jiraata. Allahan immoo karaa lixaa jiraata. Oduu duriitii kun jechuudha. Isin galee saayinsiin kana saayinsii wajjin sirumaa waliin argine jechuudha. Inni waaqaa lafa kana uume jarana. Waa'ee waan uume kanaa sirriitti beeka waan ta'eef akkatti oduu durii fakkeessee nutti himu jaran. Mee ilaalladha. Quraanni kun dhugumammaa isuma waaqaaf lafa uume biraa dhufe gonkumaa akkas ta'uu hin danda'u. Nagaatti. Shalom.